Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'aa ka'uu isaatiin du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneesse gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam boqonnaa xumuraa gaaffilee shakkitoota barumsaa waa'ee dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamitti kaan barachuu jalqabneerra. Kutaa lammaffaadhaan egaa akkuma yaadattan gaaffii shakkitoota keessaa kan jalqabaa kan ta'e Dubroo haadha keenyaan deessuu namaa jechuudhaan warreen waamaniidhaaf deebbii gaa abboonni keenya kitaaba qulqulluu keessaa kennan barannee akka turre ni yaadatama. Har'as immoo isumatti ufuudhaan kutaa sadaffaa gaaffilee shakkitoota kanaa kan ta'u barannaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa feyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan gaaffilee helviidiyees kanneen jedhaman sadan keessaa kan jalqabaati guyyaarraa kan ilaallu. Kana kan ilaallu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaan baay'ooliin galumsaa kana qabachuudhaan guyyaa har'aallee kana garu jechuudha. Loottuu sibaat gadameessaa gooftaan keenya keessa buleera keessa kan biraan namni biraa keessa buleera jedhanii waa'ee Kiristoos ni quuqamna, waa'ee Kiristoos ni barsiisna jedhaniitu kanarratti garuu kana hundumaa kanneen dubbatan isaaniif jechadha sidha. Dabalata isaanillee kan dhaggeeffatanii akka isaan barumsa galumsaa kanarraa deebi'an. Warreen ortoodoksii keessa jirru immoo kana beeknee daandii kan sirrii ta'e qabannee akka jiraannuufidha. Manni kiristaanaa keenya dhugaa jiru barsiisti. Namni barbaade immoo wanta barbaade manuudhaaf mirga gahaa qaba. Kana kan kenne namas miti, kana kan kenne mootummaas miti, kana kan kenne addunyaas miti. Kana kan kenne isuma mataasaadha. Galanni isaaf haa ta'uti Waaqayyoodha. Fedhii bilisaa wajjirraan nama kan uume. Namni sammuu ni qaba, yaaduu dhaggeeffachuu danda'a, xiinxaluu danda'a. Kana hundumaa wal bira qabee ilaalee dhugaa kan ta'e tokko beekuudhaaf dandeettii ni qaba. Hin barbaadu jedhee wanta barbaade nama hordofuudhaaf immoo kan isaati mirgi. Fedha guutuu ni qaba. Sanatti garuu gaafatamuun immoo ni jira. Isa kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Wanta raawwatan sanatti gaafatamuun hin hafu guyyaa tokko jechuudha. Kanaaf kabaja Kiristoosiidhaaf ni quuqamna warreen jedhan garuu karaa biraa Dubroo Maariyaam wanta miidhan itti fokkaachuudhaan kabaja Kiristoos warreen salphisan isaaniif dabalatadha. Guyyaarraa isa dhugaa dubbachuudhaaf mootonni kabajamoon biyyaafis haa ta'u uummataaf wanta gaarii raawwataman kanneen jedhaman teessoo isaaniirra nam tokko hin taa'u. Akka biyya keenyaa qofaatti yoo ilaalle kan akka Atsee Hayilee kan xumuraa mootota keessaa kan xumuraa kan ta'e Hayilee Sillaasee yoo ilaalle teessoo isaaniirra hangammaatti eenyuyyuu hin teenye. Kun kabajni isaaniif wanta jirudha. Akka biyyaattis wantoota gurguddoo raawwataniiru. Sanaafidha. Kiristoosiin gadameessanni keessa bule bultoo isaa kan taasifate
achi keessa namni biraa bule jechuun isa dhugaadha Kiristoosin ammam salphisuuti. Yoseefii maanguddichi qulqulluun Dubroodhaan haala kanaatiin yeroo isheen gooftaa deessu kan arge wantoota raajiiwwan argaman hundumaa daawwachaa kan ture gara fuddaatti kan ilaallu kana booda dubbachuudhaaf kan nama rakkisu baay'ee Dubroo Maariyaam wajjirraan jiraateera jechuun hammami Kiristoosin salphisuudha. Namni kana beeku yaaduu kan danda'uudhaaf kitaaba qulqulluu kan dubbisu isa dhugaadha kana caqasuun hin barbaachisu. Kallattiimaan kana bira darbuun ni danda'ama. Garuu diiyaabiloos yommuu taanaan mana qulqullummaa keessaa mootummaa waaqayyoo keessaa namoota baasuudha waan ta'eedhaaf barumsa kana sirriitti beekuun nurraatuu ni eegama. Kabaja Kiristoosiif waa'ee Kiristoosiif jechuudha kan Dubroo miti. Kana kan barannuudhaaf kan beennu gooftaa keenya sirriitti hubachuufidha. Isa kabajuu ammam akka qabnu asirraa akka laalluufidha. Deebinee immoo soba dubbachuun nurraatuu ni eegamu. Dhugaa kan ta'e kitaabni qulqulluun kan dubbatu sirriitti daandii sana qabannee jiraachuun kan dura jiraatu. Kanaaf qulqullichi Yoseefii Dubrooni isaaf kaadhimmamte yeroo jedhu kitaabni qulqulluun maal jechuudha kan jedhudha. Barumsa kana kan ilaallu jechuudha. Gaaffiiwwan helviidiyees sadan keessaa kan jalqabaati. Warreen afan lamaanis kallattiimaan haaluma kanaan bakka isaatti ilaalaa kan deemnudha jechuudha. Kitaabni qulqulluun akkas jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1:18. Dhaloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkas ture. Haati isaa Maariyaamiin Yoseefiif kaadhimmamtee osoo jirtu osoo wal bira hin gahin hafuuraan ulfooftee argamte jedha. Asirraa ka'uutii dhagaa gantichi jalqabaa kun helviidiyees kan jedhame barumsi ganumsaa kunis maqaa isaadhaan moggaa'ee hanga irratti kan jiru deessuu gooftaa keenyaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamiidhaan kaadhimaa kan jettu kana qabatee erga gooftaa keenya deessee booda guyyaa har'aa namni jireenya foonii abbaa manaa fi manaa jiraatan haala kanaatiin Dubroon Yoseef wajjiraan jiraatteetti kan jedhu garumsa kan jalqabaaf kan fidedha. Osoo gara kaadhimaa jiru kanatti osoo hin darbiin dura mee haa ilaallu caqasammaarraa osoo wal bira hin gahiin kan jedhu kan haa ilaallu. Osoo wal bira hin gahiin kan jedhu kun namoonni baay'een hiika adda addaatti taatu. Osoo wal bira hin gahiin kan jedhu haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam gooftaa keenyaan kan deesse sanyii dhiiraa malee hafuura qulqulluu qofaadhaan ta'uusaa kan ibsudha malee isheen erga gooftaa keenya deessee booda akkas taate haala sanaatiin jiraatte kan jedhu hiika yookiin beekumsa waa tokko kan nuuf kennuu qabu. Kun kan agarsiisu maalidha? Kiristoos addunyaa dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee kan fayyise sanyii dhiiraa malee hafuura qulqulluudhaan Dubroo irraa dhalachuusaa qofa kan nutti agarsiisudha. Kanarraa hiika biraan qabu. Fakkeenyaaf fakkeenyatti barreeffame kana ilaallu. Caalaan osoo bishaan hin dhugiin deeme kan jedhu ilaallu. Caalaan osoo bishaan hin dhugiin deeme kan jedhutti namichi kun caalaa kan jedhame osoo bishaan hin dhugiin deemuusaadha malee erga deemee booda bishaan dhugee bishaan dhiisee maal ta'e waa tokko wanta beeknu hin qabnu. Dhugeera ta'uu danda'a dhiisuu danda'a kan nu beeknu hin qabnu. Garuu kun maal nutti agarsiisa? Osoo hin deemin dura bishaan hin dhugin hafuusaati. Kanaaf kunis akkuma kanaa osoo wal bira hin gahiin kan jedhu kun Kiristoos gooftaan keenya kan dhalate sanyii dhiiraa malee ta'uusaati. Hafuura qulqulluudhaan Dubroo haadha keenyarraa dhalachuusaa kan agarsiisudha. Kanaaf namni kanarraa ka'uudhaan guyyaarraa diiyaabiloos laphee adda addaa namoota adda addaa keessa buluudhaan hiika adda addaatti haalaatu malee kaayyoon qulqullicha Maatiyos caqasa kana kan barreessuudhaaf kan isa kakaase jechuudha. Yeroo sanatti namoonni Kiristoosiin lottuu sibaat ilma Yoseef jechaa waan turaniidhaaf inni kan dhalate akkasin beektaniin ilma Yoseef miti Dubroo irraatu hafuura qulqulluudhaan dhalate masii Isaayyaas Dubroon durbummaadhaan ulfoofti ilmas ni deessi kan jedhe isadha jedhee kana beeksuufidha malee walitti dhufeenya Dubroodhaaf walitti dhufeenya maanguddicha Yoseef barreessuudhaaf miti kaayyoon kana. Kitaabni qulqulluun wangeelis kan barreeffame waa'ee Kiristoosiifidha. Yeroo sanatti kitaabni qulqulluu keessaa kan amma ilaalaa jirru kun tarii qo'annaa kitaaba qulqulluu yeroo barannus agaree ta'uu danda'a gara fuddaatti warreen barannus haa dhaggeeffannu. Kitaabni qulqulluun yeroo barreeffamu kaayyoo qaba. Wangeelli Maatiyos,
wangeelii Luqaas kanneen jennu kun kaayyoo adda addaadhaaf barreeffaman callisaniitu miti. Maatiyos kitaaba kana kan barreesse saboota Ibrootaafidha. Ijoollee Israa'el jechuudha. Ijoolleen Israa'el warreen kaan irraatu adda addummaan isaanii maalidha? Kakuu moofaa sirriitti beeku. Waa'ee Waaqayyoo, waa'ee seera Musee, waa'ee raajotaa, waa'ee Masii dhufuu guutummaatti beeku. Masii kanas eegaa turaniiru. Kanaafidha achi caqasuudhaan Maatiyos jechuudha. Inni Isaayyaas dubbate kunoo raawwateeraadha. Yeroo sanatti namoonni kunoo maal jechaa turani? Kiristoosiin ilma Yoseef jechaa waan turaniidhaaf inni isin akka jettan kun sirrii miti. Inni kan dhalate sanyii dhiiraa maleedha kan jedhu agarsiisuufidha. Garuu namoonni kanarraa ka'uudhaan wanta hin jirre hiikaa biraatti fiduu jechuudha. Kanaaf kiristaanonni kana jalqaba beekuutti qabna. Kun kan barreeffame Kiristoos sanyii dhiiraa malee dhalachuu isaa qofa ibsuufidha. Gara kaadhimaatti yeroo deebinu jecha kaadhimaa jedhu kana callisnee kitaaba qulqulluu keessaa kunnee baasuudhaan gara beekumsa guyyaa har'aa karaa jireenya foonummaa beeknu sanatti kaadhimmummaa kanii namoonni saala faallaa lamaan wajjirraan taasisan sanatti fudhachuun baay'ee nama rakkisaadha. Hin danda'amu kun. Kitaabni qulqulluun kan barreeffame hafuura qulqulluutiinidha. Jechuma kaadhimaa jedhu kana kitaabni qulqulluun bakka adda addaatti fayyadamee ilaalleerra. Akka amma kaasne kanaan kaadhimaa kan jedhu kana walitti dhufeenya namoota saala faallaa lamaaniiti jennee kan hiiknu yoo ta'e kitaaba qulqulluu hubachuu nu baay'ee nu rakkisiisa. Maaliif? Jechoonni kun bakka adda addaatti galanii arganna waan ta'eedhaaf. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Lammiffaa Qorontoos qulqullichi Phaawulos kan barreesse boqonnaa 11 lakkoofsa 2 haa ilaallu. Maal jedha? Ani akka dubara amanamtuutti Kiristoos abbaa mana tokkichatti isin heerumsifachuudhaaf isin kaadhimmachiiseera jechuudhaan dubbata. Ilaala. Isin maal taasiseera? Kaadhimmachiiseera jedha. Asatti kaadhimmachiisuun akka sanatti kan hiikamudha. Lakkii akkas miti. Kun kitaabni qulqulluun haala hiikkaadhaaf haala fayyadaminsaa aadaas dabalatee waanta qabuudhaaf sana keessattidha kan ilaallu jechuudha. Kaadhimaa kan jedhu kun callifameetu kallattii sanaan akka hiikamuu hin qabne kan jalqabaa. Kanaaf kaadhimaanii karaa kitaaba qulqullaaf ilaallu aangoodhaaf kaadhimummaan ni jira. Mootummaa Waaqayyoodhaaf kaadhimamuun ni jira. Kiristoosiif amanamanii jiraachuudhaaf Kiristoosiif kaadhimmachiifamu kan jedhu qulqullichi Phaawulos amma kan kaase saboota kana Kiristoosiif kaadhimmachiifachuun qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan yeroo hundumaa waa'ee isaa yaada kallattii sanaan jiraadhaa jechuu isaati malee akka kan beeknu sana miti. Kanaafuu kaadhimamuu kan jedhu kitaaba qulqulluu isaa kunnee baasuun galumsaan taa'anitti wanta nu geessuudhaaf kana haala kanaatiin beekuun nurra jiraatachuudha. Dubroon Yoseefiif kaadhimamte kan jedhus immoo gaa'ela uumuudhaaf miti. Gaa'ela maal taasisuudhaaf miti? Uumuudhaaf miti. Kanaaf maaliif hidhare? Kunoo sababoonni haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam maanguddicha qulqulluu Yoseefiif kaadhimamte sababoota armaan gadiifidha. Kan jalqabaa Dubroon karaasaa akka lakkaa'amtuufidha. Dubroon karaasaa akka lakkaa'amtuufidha. Sababoota afur yaalla arfan keessaa kan jalqabaan Dubroon Maariyaam karaa maanguddicha qulqulluu Yoseef akka lakkaa'amtuufidha. Qulqullichi Luqaas kan barreesse wangeela isaa irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 5 yommuu dubbisnu maal jedha? Kaadhimaa isaa Maariyaam ulfooftee kan jirtu waliin lakkaa'amuuf deeme jedha. Lakkaa'amuudhaaf deeme gara Beeteliheem lakkaa'amuudhaaf yeroo deemudha Dubroon gooftaa keenya kan isheen deesse. Kitaabni qulqulluun jalqabarraa gaafa laallu hidda dhalannaa gooftaa keenyaa jechuudhaan gaafa lakkaa'u sanyii Abrahaam sanyii Daawit jechuudhaan eegalee hanga qulqullicha Yoseefitti lakkaa'uudhaan itti aanee immoo gooftaa keenya Kiristoosiin kaasa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaasne hanga lakkoofsa 16tti yoo dubbisne kana ni arganna. Hanga Yoseefitti lakkaa'eera. Kanachuun garuu maal jechuudha? Gaanyatti gaafa laallu dhuguma Yoseef abbaa gooftaa keenyaa miti. Abbaa gooftaa keenyaa miti gaafa jennu abbootonni dhuguma Yoseef abbaa gooftaa keenyaa ta'uu isaa barreessaniiru. Sirri mala abbaa gooftaa keenyaa abbaa akkamiidha? Abbaa kanii guddisaadha malee abbaa kan foonii sana miti. Yoseef Kiristoos mana isaatti guddachuutiin nyaachisee obaasee gooftaan keenya Yoseefiin akka abbaatti ilaala. Isa wajjiraan guddachuu isaatiin Dubroonaatti keenya gadumf qommaa guddaadhaan gaafa dubbattu wangeela Luqaas boqonnaa 2-3 kan argannu
aniif abbaan kee fi ani jechuudhaan dubbatte. Abbaan keedhaaf gooftaan keenya yeroo inni badochaa mana qulqullummaatti wangeela Luqaas boqonnaa 2tti arganna. Abbaan kee fan si barbaachaa ture jechuudhaan dubbatte. Sun Kiristoos abbaan isaa sana abbaan foonummaa isaa sana kan taane inni immoo yeroo agarsiisu maal jedhe Kiristoos ani mana abbaa koo keessa kan jiraadhu hin beektanii jechuudhaan dubbate. Kana jechuun namoota achi taa'an sanaa dubbachaa jira. Isheen haati koo gad of qabummaa isheedhaaf jettee abbaa kee jettee waamte malee lakki isaan abbaa koo miti. Abbaan koo kan samiirraa jechuudhaan ani mana abbaa koo keessa kan jiraadhu akkanaaf ta'u jiraachuun akkanaaf ta'u hin beektan jechuudhaan immoo gooftaan keenya kana deebiseef. Kanaaf Yoseef abbaa gooftaa keenyaa miti gaafa jennu abbaa foonii miti garuu immoo guddiseera. Bitsuu aantee Yoseef yaa Yoseef ati qajeelaadha jechuudhaan abboonni keenya kallattii adda addaadhaan ilaalaniiru galateeffatanii mana isaa dabala. Girgiddaan mana kee qulqulluudha. Walalaan mana keetii qulqulluudha. Maaliif Kiristoos mootii samii lafaatu irra daa'ime isatu girgiddaa mana kee qabate. Atis qulqulluudha. Atis qajeelaadha. Mana keetti abbaa mootii samiif lamaadhaaf maal taate abbaa jedhamte jedhaniitu abbaa guddisaa ta'uu ibsaniiru. Yoseef garuu abbaa gooftaa keenyaa miti. Kitaabni qulqulluun kan lakkaa'e kun kan nutti agarsiisu Yoseef sana ta'ee osoo hin taane akka lakkaawwii Yihuudotaatti akka aadaa isaaniitti jechuudha. Dubarri tokko hidda dhalootaa keessa seentee lakkaa'amuu wanta hin dandeenyeedhaaf hiddi dhaloota gooftaa keenyaa karaa isaa akka lakkaa'amuuf maal ta'e Dubroon Yoseefiif kaadhimmamte malee Kiristoos abbaa hin qabu yeroo jedhamu Dubroon lakkaa'amuu hin dandeessu. Kan jalqabaa hidda dhalannaa gooftaa keenyaa lakkaa'uudhaaf lakkaa'aa dhaqee Dubroo Maariyaam jedheetu gara gooftaa keenyaa jechuu hin danda'u. Kun aadaadha waan ta'eef jechuudha. Karaa Yoseef lakkaa'eetu ittaane Kiristoos jechuudhaan qulqullichi Maatiyos barreesseera. Kan biraas qulqullichi kun kan barreesseef Dubroodhaa fi Yoseef gidduu walitti dhufeenyi firummaa wanta jiruufidha. Isaanis Alaazaar irratti wal ga'u. Alaazaar bakkuma ma dubbisne wangeela Maatiyos boqonnaa 1:16 kaasnee argachuu dandeenya. Lakkaa dhufeetu Alaazaar jedha. Alaazaar ijoollee lama dhalcheera. Maatiyaaniif Qisraadha. Maatiyaan Yaa'eqoobiin dhalchee Yaa'eqoobiin immoo maanguddicha qulqulluu Yoseefiif abbaadha. Akkuma kanaa Qisraan obboleessi Maatiyaan jechuudha. Qisraan immoo eenyuun dhalchee Iyyaaqemiin dhalchee Iyyaaqem immoo abbaa haadha keenya Dubrooti. Kanaaf jarri lamaan akka obbolaaniiti jechuudha. Dhaloota sadaffaa dura abbaan isaanii Alaazaar ture. Alaazaar Maatiyaaniif Qisraa dhalchee Maatiyaan akaakayyuu Yoseefidha. Qisraan immoo akaakayyuu Dubrooti. Kanaaf fira dhiigummaallee wanta qabaniidhaaf Dubroon karaa isaaf kaadhimmamuudhaan karaa isaas immoo dhalannaan gooftaa keenyaa lakkaa'amuu danda'eera jechuudha. Kan lammaffaa Dubroon Yoseefiif kaadhimmamuu ishee adabbii Yihuudotaa jalaatu akka ooltuufidha. Dubroon gooftaa keenya wanta deessuudhaaf callistee akkasumaan osoo mana qulqullummaa jirtu yookiin immoo mana qulqullummaa keessaa erga baatee booda bakka biraa jirtu osoo akkasumaan ulfooftee argamti ta'eeti ni ejjitee jedhama malee durbummaadhaan ulfooftee kan jedhu eenyu ishee dhaga'uu hin danda'u. Ejjiteetu ulfoofte jedha. Akka aadaa isaanii yeroo sanatti immoo tarii kitaaba seenaa isaanii namni dubbisu yoo dubbistanii yookiin kan barattan yoo jiraattan kaanii beektu akka aadaa isaanitti shamarri tokko ejjitee argamteennaan ni ajjeesu. Unkaan gara gooftaa keenyaa fidaniiru. Gooftaan keenya abbaa dhiifamaati. Akka seera Museetti haaduutu jedhamtee jechuudhaan dubarti tokko ejjitee kan jirtu ofii isaanii cubbuu 1000 mataatti baatanii shamarra tokko cubbuu ejjaa raawwatte gara gooftaa keenyaatti fidan. Gooftaan keenya garuu ija dhiifamaadhaan ilaaleetu dhiifama ishee taasiseera. Namoota haala kanaadhaan ulfaa'an ajjeesuun aadaa isaanii ture jechuudha salphaadhumatti. Kanaaf gooftaan keenya waaqee dursee maal taasise? Kana wanta beekuudhaaf jarreen kun haadha isaa Dubroo irratti wanta hammina akka isaan raawwanneef dursee maal taasise? Maanguddicha qulqulluu Yoseefiif akka isheen kaadhimmamtu taasise. Kanaafidha wangeelli maal jedha? Boqonnaa tokko wangeela Maatiyos lakkoofsa 19 yommuu dubbisnu kaadhimaan ishee Yoseef garuu qajeelaa waan tureedhaaf ifa ishee baasuun barbaanne jechuudhaan dubbata. Ifa ishee baasuun barbaanne kan jedhu kun baasee ishee dubbachuu jechuudha. Boqonnoota jalqabaatti baranneerra yaadattu yoo ta'e
Dubroon ifa ishee baasuun barbaanne kan jedhu kun akka isheen ulfoofte innumtuu bareera. Eessa akka ishee ulfoofte garuu hin barre. Kanaaf ulfooftee suma isheen jirtullee inni shakkii qaba nama biraarraa ulfoofte kan jedhu. Kanuma ta'eeyyuu garuu Yoseef maal hin taasine gadi baasee ishee dubbachuu hin barbaanne. Maaliif yoo dubbate dhugaati sana dhugee obaasuudhaan maayizeleefaa sana obaasuudhaan ni ajjeesu jedheetu ishee waan yaaddeedhaaf amma kanaattillee ishee kabajee ishee jaallateera jechuudha maanguddichi qulqulluu Yoseef. Kanaaf Dubroon kana kan taasise adabbii sana jalaatii akka isheen ooltuuf waaqee dursee kana raawwateera jechuudha. Kan sadaffaan Dubroon maaliif qulqullicha maanguddoo Yoseefiif kaadhimmamte kan jedhuu fi haati keenya Dubroon sanyii addaam ta'uu ishee ibsuufidha. Namoonni baay'een dhaabbannis dabalatee haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaan sanyii namaa miti jedhaniitu amanu. Sanyii namaa miti samiirraa kan buutedha kan jedhudha. Inni kun rakkoo qaba, rakkoo guddaa qaba. Gara fuulduraatti baranna kanas. Dubroon garuu osoo sanyii ergamootaa yookiin immoo dhala namaarraa kan hin dhalanne taateetu hafuura addaa osoo taateetu namaaf kaadhimmamuun hin dandeessutti. Gooftaan keenyas immoo sanyii namaa uffatee hin dhufne jechuu dandeenya tokkos ta'e. Kiristoos addunyaa kan fayyise maal ta'eetu nama ta'eetu malee hafuura biraa uffateetu miti. Nama ta'uudhaan cubbuu addunyaarraa kaaseera. Kanaaf Dubroon Yoseefiif kaadhimmamuu isheetiin maalti beekame dhuguma isheen sanyii namaa ta'uu ishee ifa beera jechuudha. Kanaaf Dubroon abbaan ishee Iyyaaqem, haati ishee Haannaa kan jedhaman qulqulloota kanarraatu dhalatteetti. Sana booda immoo isheen sanyii namaa kan taate isheerraa immoo Addaam lammaffaa kan ta'e ilma namaa kan jedhame Kiristoos nama ta'eera. Kanaaf isheen hafuura addaa miti yookiin samiirraa kan argamte. Obboleetti ergamootaa gaafa jennu sana agarsiisuudhaaf osoo hin taane isheen Dubroon qulqullummaadhaan sana caaltee wanta jirtuudhaaf malee wanta biraadhaaf miti. Kanaaf dhuguma isheen sanyii namaa ta'uu ishee akka beekamuudhaaf Waaqayyo maal taasiseera akka isheen Yoseefiif kaadhimmamtu taasiseera. Kana fureffaa gargaaraadhaaf tajaajilaa ishee akka ta'uufidha. Maanguddichi qulqullichi Yoseef kan akka ta'uufidha. Waaqayyo rakkoowwan haati keenya isa da'uu ishee qofaadhaaf rakkoowwan ishee qunnaman gara fuulduraatti dabarsanii beeka. Gooftaa keenya da'uu ishee qofaadhaaf Dubroon jechuudha gidiraan ishee agartee hundumtuu kanarraa kan ka'anidha. Fayyinni addunyaa karaa ishee raawwatamuu qofaaf jechuudha malee wanta balleessite hin qabdu. Kiristoosiin dubrummaadhaan da'uu ishee qofaadhaaf diiyaabiloos Dubroodhaan maal taasiseera? Ari'annaa baay'ee ari'ateera. Ari'amummaa sanaadhaas immoo maal taasiteetti? Wareegamummaa qulqulloota abbootii kanneen dudduuba dhufanii ari'atamuu isaanii hundumaa ilma ishee wajjidhaan eebbisteetti Dubroon. Kanaaf ari'amummaa ishee kanarratti gidiraawwan ishee qunnaman hundumaadhaaf gargaara akka ta'uudhaaf isheen gooftaa keenya odeessu dubaroo waggaa 15 gammoojjii Gibxi yeroo baqattu dubaroo waggaa 17 turte. Egaan karaan beektu firamaan hin beektu mana qulqullummaatti guddatte kana hundumaatti gidiraa Dubroo qunnamaniidhaaf gooftaan keenya maal taasise durse qulqullicha Yoseefin gargaaraa ishee akka inni ta'uudhaaf isheef laate. Inni nama muuxannoo qabuudha daldalaas tureera gammoojjii sana keessas deemee daldalaa tureera waan ta'eedhaaf sanaan Waaqayyo durse kana taasiseera jechuudha. Egaa walumaa galatti kitaabni qulqulluun hiikee kan nu barsiisu abbootonni kan isaan nuuf ka'an dhuguma jechuudha. Dubroon Yoseef wajjiraan akka namni jallisee yaadu osoo hin taane kallattii kanaadhaaf akka ta'uuf jecha Waaqayyo qulqullicha maanguddoo Yoseefiif akka isheen kaadhimmamtu taasiseera jechuudha. Kan biraa dhuguma kaadhimmamuun ishee kun kan foonii akka hin taane kitaabni qulqulluun kallattii maamtu agarsiisa. Baay'oon isaanii gara fuulduraatti sadan isaanii yoo guduunfinu bal'isnee ilaalla. Asitti garuu caqasa tokko haa ilaallume. Dubroon erga gooftaa keenya deessee booda kitaabni qulqulluun kan nama dhibu kaadhimaa kee jedhee waamne Yoseef wajjidhaan gaafa dubbatu. Ergamoonni Waaqayyoos akkasuma warreen kitaaba barreessan qulqulloonnis kaadhimaadhaan hin barreessine. Maal jedhani? Haadha eenyu? Haadha mucichaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 2:13 yommuu ilaallu maal jedha? Qulqullichi Gabri'eel mul'achuudhaan jechuudha Yoseefiif mul'atee maal jedha? Kayi mucichaa fi haadha isaa fudhadhuuti
gara Gibxiitti baqadhu jechuudhaan dubbata. Kun waggaa lammaffaatti Kiristoos dhalate waggaa lammaffaasaatti. Isheen immoo umurii ishee waggaa 17 yeroo dabartu jechuudha. Kanaaf kun maaltu agarsiisa? Akka duraanii kaadhimaa keenya jenne innumti mul'ateera. Qulqullichi Gabri'eel dursee yeroo mul'atu kaadhimaa kee Dubroo Maariyaamiidhaan ofitti fudhachuu hin sodaatin jedheera. Erga isheen gooftaa deessee garuu sun akka dhugaan taane gaafa dubbatu kan foonummaa akka hin taane gaafa bisu mucichaaf haadha isaa fudhadhuuti deemechuudhaan ni agarsiisa. Kun bakka baay'eetti ibsameera. Achuma bakka kaasni boqonnaa 2 lakkoofsa 11 wangeela Maatoos jechuu kooti. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 16 solaalle kalatti maanni arganna. Kanaafuu walitti kaadhimmummaan kun kan kanaati kan tajaajila kanaafidha. Qulqullichi maanguddoo Yoseef kan waamame malee kan namoonni jallisanii yaadan sanaan akka hin taane sirriitti kitaaba qulqulluu kanneen hiikan qulqulloonni abboonni keenya haala kanaatiin nuuf kaa'aniiru jechuudha. Manni kiristaanaa keenyas daandii sirrii qabachuudhaan haala kanaatiin nu barsiiste jechuudha. Gaaffiin lammaffaa Helvidiyees mucaa ishee isan gafaa hanga isheen deessutti inni isheen barree kan jedhudha. Wangeela Maatoos boqonnaa 1 lakkoofsa 25 barumsa kanaan kutaattaa nutti deebina. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo Abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi gargaarsi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas waadaan eebbi qulqullichaa maanguddoo Yoseef hunduma keenya wajjiraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.